400 arganna ture. Maal hojjennoon wanti hojjetamu hin jiru. Dhaabbileen miti mootummaa gaanfa Afrikaatti miiliyoonota beelarraa baraaruuf waamicha godhan akkasumas sooma ramadaanaa guyyoota kurna dhumaarra ga'e ilaalchisee sirni soorataa sirriin kamii jennee ogeessa gaafanneerra. Odeessaalee kaanis qabna. Ani Galaanaa Balay nu waliin tura. Dhalattoonni Tigraay naga eegsistoota UN ta'an Sudaan irraa gara Itoophiyaa hin deebinu jedhan. Naga eegsistootni UN dhalattoota Tigraay dhibbaan lakkaa'aman sodaa nageenyaaf jecha Sudaan irraa gara Itoophiyaa hin deebinu jedhu. Naga kabachiistotni kunniin bulchiinsa Sudaan Abiyyeetti ka bobbaafamanii turanidha. Abiyyeen naannoo wal falmisiisaa daangaa Sudaanii fi Sudaan kibbaatti argamtudha. Hariiroon Itoophiyaa fi Sudaan sababa wal dhibdee daangaa fi hidha guddicha laga Abbayyaa irratti ijaaramuun wal qabatee gaafa hir'achaa dhufetti naga eegsistoonni kunniin humna biyyaalessaa irraa bobba'een bakka buufamuuf jiru. Dubbii himaan UN tokko akka mirkaneessetti gareen miseensota kanaa Sudaanitti eegumsi idil addunyaa akka godhamuuf gaafataniiru. Kanneen keessaa dhalataan Tigraay tokko waahillan isaa 500 ta'an kooluu galtummaa gaafachaa akka jiran himeera. Akka inni jedhutti sababa waraana Tigraay adeemaa jiruun yoo biyyatti ka deebi'an taate nageenya isaaniif sodaa akka qaban hima. Bara dabre keessas naga eegsistoonni Itoophiyaa naannoo Daarfuur Sudaan keessatti nagaa kabachiisuuf bobba'anii turan miidhaa irra ga'u sodaatanii gara biyyaa deebi'uu diduun isaanii ni yaadatama. Yeroo sanitti miseensonni loltoota Itoophiyaa nagaa eegsisuuf UN jalatti Sudaan kibbaatti bobba'an 15 ta'an gara Itoophiyaatti deebi'uu hin barbaadnu jechuu isaanii AFP'n gabaasee ture. Raayyaan ittisaa Itoophiyaa dhimmicha irratti ibsa fuula feesbuukii isaa gubbaatti gaafa san baaseen taatee kana mirkaneessuun kanneen kana raawwatan ergamtoota TPLF jechuun himateera. Dhaabbileen miti mootummaa ka idil addunyaa hedduun Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaatti miiliyoonota beelarraa oolchuuf waamicha taasisan. Atattamatti deeggarsiin argamu yoo ta'e lakkoofsi namoota fiixee beelaarra argaman miiliyoona 14 irraa jiru gara miiliyoona 20tti guddachuu danda'a jedhu Hirphaa Gammachuu. Dhaabbileen gargaarsaa idil addunyaa 40 ta'an gaanfa Afrikaatti beelli kana caala hamaa ta'e osoo hin mudatiin uummata miliyoonaan tilmaamamu beelarraa oolchuudhaaf tumsi akka godhamu qabu waamicha dhiyeessan. Dhaabbileen gargaarsaa kunneen yeroo ammaa Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa keessatti uummanni miliyoona 14 ta'u balaa beelaaf saaxilamuu ibsuun deeggarsa ariifachiisaan hin godhamu taanaan lakkoofsi miidhamtootaa gara miliyoona 20 akka ga'uu malu akeekkachiisaniiru. Dhaabbileen miti mootummaa kunneen ibsa kana kan baasan Gamtaan Awurooppaa fi Waajjira Qindeessaa Deeggarsa Namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii waa'ee gogiinsa gaanfa Afrikaatti mudate irratti kibxata boruu eebila 26 bara 2022 walgahii gaggeessuudhaaf karoorsuun isaa erga dhaga'ameeti. Sababii gogiinsaan beelaaf kan saaxilaman biyyoonni gaanfa Afrikaa jalqaba weerara koronaa vaayirasii achinis walitti bu'insa weerara waannisaa amma immoo sababii waraana Raashiyaa fi Yukireenitiin gatiin meeshaalee ol ka'uudhaan rakkoo hamaadhaaf saaxilamaniiru. Dhaabbilee akeekkachiisa kana baasan keessatti UNICEF, Christian Aid, Danish Refugee Council, Norwegian Refugee Council, Plan International fi Oxfam fa'aa ni argamu. Namoota miliyoona 14 gaanfa Afrikaatti beelaaf saaxilaman jedhaman keessaa walakkaan isaanii ijoollee akka ta'an himameera. Amma roobni naannoo isaaniitti eegamu irroobii nafnaan qaala'insa jireenyaa mudate waliin rakkoo kana caala hamaan mudachuu akka danda'us akeekkachiisaniiru. Roobni osoo roobees rakkoo kana keessaa ba'uudhaaf ji'oota gaafachuu waan danda'uuf mootummoonni fi dhaabbileen kaan deeggarsa ariifachiisaa gochuu akka qaban himani. Sagantaan nyaata addunyaa bara 2020 keessa lakkoofsa namoota beelaaf saaxilamanii dhuma barichaatti miliyoona 14 irraa gara miliyoona 20tti guddachuu danda'a jedhee ture. Dhaabbileen deeggarsa namoomaa kennan Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessa socho'an deeggarsa taasisuuf doolaara miliyoona 4.4 kan gaafatan ta'us maallaqni arjoomtota irraa argame garuu gahaa akka hin taane himameera. Somaaliyaatti deeggarsa namoomaa gaafatame keessaa kan argame harka 5 qofaadha. Kibba Itoophiyaa godina Booranaaf Gujii akkasumas Baale bakka adda addaatti gogiinsa mudateen horii miliyoonatti siqu dhumeera. Roobni kutaalee hongeen miidhe keessatti roobuu eegaluun abdii ta'us amma aanaalee godina Booranaa keessatti qonnaan bultoonni hedduun horii ittiin lafa qotatan dhabanii qonni waqtii kanaas jala darbuudhaaf jira.
BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Ministeerri Barnootaa Ramaddii Yuunivarsiitii barattootaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 qormaata seensa yuunivarsiitii fudhatanii milkaa'anii ifa gochuu beeksise. Barattoota qabxiin isaanii gara yuunivarsiitiilee mootummaa galuu isaan dandeessisu argataniif ramaddiin kun kan bahe yeroo ta'u, barattoota naannoo waraanni jiru keessa jiran irra deebiin qormaata biyyaalessaa fudhatanii hiree yuunivarsiitii galuu akka argatan ministeerichi murteesseera. Ministeerri jallisii fi naannoowwan gammoojjii iddoowwan hongeen miidhaman bayyanachiisuuf deeggarsa baankii addunyaa irraa argate keessaa birrii miliyoona 6,300 ol naannoo Oromiyaaf kennuu beeksise. Balaliiwwan xiyyaaraa sadiin lammiileen Itoophiyaa 1,254 ta'an guyyaa har'aa Saawudii Arabiyaa irraa gara biyyaa deebifamuu isaanii ministeerri haajaa alaa beeksise. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa Saawudii Arabiyaa keessatti rakkoolee hamaaf saaxilamanii iyyachaa ba'an dabalatee namoota 100,000 ol biyyatti deebisuuf koree biyyaalessaa ijaaree biyyatti deebisaa jira. Emmanuel Macron filannoo pirezidantummaa dilbata gaggeeffameen morkattuu isaanii Le Pen mo'achuun marroo lammaffaa turtii waggaa 5f pirezidantii France ta'uun filataman. Macron filannicha sagalee parsantaa 58.55 argachuun yoo mo'atan Le Pen parsantaa 41.4 argatte. Odeessaalee gaggabaaboo keenya xumurreerra. Odeessa itti aanuun wal waraansa Itoophiyaa kaaba biyyattiitti ji'oota 17 adeemaa jiru 60,000 galaafatee miiliyoonota immoo harka namaa akka eeggatan godheera. Waraana dhaabuun namoomaaf jecha mootummaa federaalaa fi finciltoota Tigraay gidduutti walii galame lola kana dhaabuuf tarkaanfii isa duraatii jedhamee leellifameera. Magaalaa seena qabeettii dinagdeen ishee turizimii irratti hirkate Laalibalaatti waraanni kunii fi weerarri Covid jiru namoota hedduu miidhe. Firaafolii dhugaasaa guutuu isaa isinitti himti. Magaalaan Laalibalaa gaarreewwan kaaba Itoophiyaa keessatti kan argamtu yoo ta'u, bataskaanota dhagaa guddaa tokkorraa bocaman qabaachuun beekamti. Itoophiyaa keessatti bakka daawwattoonni hedduu itti imalan keessaas isa tokkodha. Namoota hedduufis madda galii kan turte yoo ta'u, amma garuu sababa weerara Covid fi waraana kaaba Itoophiyaa keessatti waggaa tokko oliif tureenuun amma galiin kun dhaabameera. Obbo Saaxxee Zabanyaa maasinqoo taphachuun madda galii isaa ture. Masaanqoo waggoota 30 taphachaan jira. Magaalaa keessattis anumatu beekamaadha. Cidhas kan bareechu anuma. Turistoonni yommuu bataskaanaa deebi'an nu bira dhufanii daawwatu turan. Hoteela keessattis aadaa keenya nan agarsiisa ture. Humnoonni TPLF hagayyee 2021 keessa yommuu Laalibalaa to'atanitti obbo Saaxxeen gara gaarreenitti baqatee jootaan booda yommuu gara magaalaatti deebi'u wanti hunduu onee nama muuziqaa isaa taphatuufis hin arganne. Laalibalaan magaalaa ho'ituu fi namoota baay'eenis kan ilaalamtu turte. Jalqaba koronaan yommuu gale hoteelonni hojii dhaaban jiruu isaanii qofa otoo hin taane maddi galii koos wajjumaan dhabame. Achi immoo waraannee gale ana qofa otoo hin taane ana wajjiniin dargaggoonni dibbee rukutan ulullee afuufanis hojii dhaban. Guyyaatti yoo xiqqaate birrii 300 hanga birrii 400 arganna ture. Maal hojjennu wanti hojjetamu hin jiru. Daani'el ምህረት Laalibalaatti dhalatee guddate. Magaalaatti dhalate keessatti rakkoon akkasii mudachuu isaatti guddaa gaddeera. Bara 2005 irraa eegalee ogeessa tuurizimii ta'uun hojjechaan jira. Asumatti dhaladhee guddachuu koo fi seenaa magaalattii himuu kootti baay'een gammada. Seenaa bataskaanaa fi aadaa himuun guddoo na gammachiisa. Umriin koo ganna 47dha. Bara jireenya kootti waan akkasii argee hin beeku. Rakkoo gama lamaati. Weerara koronaa fi waraanaa. Gaafgaa fi abjuu keessa kan jirutti natti dhaga'ama. Gama galiin filannoon qabnu tokko tuurizimiidha. Guutummaa guututti sarratti hirkanna. Qonnaan bulaan, daldalaan, namni hundi galii kan argatu tuurizimii irraadha. Haala kana arguu kootti nan gadda. Weerara Covid keessa kan ture ta'us waraanarra fooyya'aa ture. Waraana keessa ta'uurraa weerara Covid naa wayya. Waraanni walwaliin Itoophiyaa gaaga'ama namoomaa addunyaa irratti hamaa ta'an keessaa isa tokko uume. Waliigaltee waraana dhaabuu mootummaa fi finciltoota Tigraay gidduutti ta'ee waraanicha dhaabuuf tarkaanfii gaariidha jedhamuun jajameera. Akkuma namoota kaaba Itoophiyaa kaanitti jiraattonni asiis jiruuf jireenya bakka duraanitti akka deebi'u fedhii guddaa qabu.
Obbo Saaxxee fi Obbo Daani'elis abdii fi hawwii qaban akkanaan ibsaniiru. አሁን ወደፊት guyyaan sun deebi'anii hojii koo hojjechuun barbaada. Namoonni guutummaa guutuutti waan godhan dhabaniiru. Ammas garuu tuuristoonni deebi'anii dameen kun akka bayyanatu abdii qabna. Ji'a Ramadaanaa amma guyyoota kurnan dhumaarra gahe biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti yeroon soomaa adda adda ka hanga sa'aatii 20 soomanis jiru. Yeroo hanga kanaa nyaataaf dhugaatii malee turuun qaama namaa irratti dhiibbaa akkamii qabaata? Qaamni keenya akka hin miidhamneef akkaataan sirna nyaataa keenyaa fi sochiin qaamaa keenya maal ta'uu qaba? Hamza Hussein hospitaala Riifaraala Yuunivarsiitii Wallaggaatti ispeeshaalistii dhibee keessoo qaamaa kataan Dr. Gurmeessaa Inkoosaa dhimma kana irratti dubbiseera. Haala nyaataa caalaa bishaanii baay'ee barbaachisaa jechuudha. Qaamni keenya dhangala'aa maleeti kan inni yeroo dheeraa turuu hin dandeenye nyaata caalaatti. Dhangala'aa kana baay'ee fudhachuu qabna keessumaati galgala yeroo iftaariidhaaf ta'amu kaasee amma suuriitti yoo xiqqaate bishaan haga ishee burcuqqoo ishee xixiqqoo sanaa haga sana 10 yookaan liitirii 2.5 ol fudhachuu qabna. Inni kan biraan immoo dhangala'aa kana wantoota nu keessaa bifa fincaaniitiin baasanii wantoota kaafeenii baay'ee of keessaa qaban kan akka Coca-Cola bunaaf kan kana fakkaatan haga ta'e yoo hir'isne dhangala'aan qaama keenya keessaa akka inni yaa'ee hin dhumne taasisa. Inni kan biraan ammoo dhangala'aa negaati sa'aatii dheeraadhaaf keessumaa biyyoota tokko tokko keessatti dheerinni guyyaa dheerina halkanii caalaa yeroo itti dheeratu hin jira. Dheerinni guyyaa biyyuma keenya kanatti ammoo guyyaatu caala halkanirra sa'aatii dheerinni isaa jechuudha. Sa'aatii 24 keessa sa'aatii 15 sa'aatii 16 yeroo itti soomamu jiraachuu danda'a. Yeroo kana dhangala'aan qaama keessaa bifa dafqaa yaa'ee akka hin dhumnetti aduu keessa bakka ho'aa ooluurraa yoo dandeenya ta'e bakka gaaddisa qabu bakka bifa dafqaatiin qaama keenya keessaa dhangala'aa yaaseen fixnee nutuu dabarsinee bareedaadha jechuudha. Inni kun dhangala'aa ilaalchiseeti. Nyaata immoo yoo nyaata gaafa ilaallu immoo nyaatota anniisaa ga'aa qaban soorachuu qabna jechuudha. Keessumaa galgala gaafa yeroo afaxxarru nyaata anniisaa guddaa of keessaa qaban fakkeenya gaarii kan ta'u tamiirii akkuma amantaa islaamaattis yeroo baay'ee isa kanadha kan nyaatamu. Inni kun anniisaa baay'ee of keessaa qaba. Dabalataan ammoo nyaatota pirootiinii ga'aa of keessaa qaban kanneen kaarboohayidireetii ga'aa of keessaa qaban wool gireen warra jedhaman jechuudha. Kan akka qamadii, ruuzii, garbuu wantoota akkasii kan ta'ani sirriitti soorachuun dirqama ta'a jechuudha. Maaliif qaamni keenya hin kaawwata nyaata gaafa nyaannu yeroo dheeraadhaa fi yeroo soomaa turrutti nyaata isa kaa'ate sana bifa biraatti jijjiireetti kan inni qaama keessa kaa'u yeroo sooma sana biigeetti fayyadamaa jechuudha. Kanaaf namoonni ramadaana qofa osoo hin taane soomii akkuma waliigalaatti iyyuu qaama keenyaaf gaariidha jedhamaa jedhu. Garuu maal jechuudha kun haala kamiin gaarii ta'a yoo amma baay'ee yoo dheerate qaama keenya irra dhiibbaan ga'e yoo gaarii jedhama moo kan akkamittiin ibsitu sin? Inni kun nama hundumaaf gaariidha jechuun hin danda'amu. Qorannoowwan tokko hin jiru. Haga ammaatti amma nuun akka saayinsii fayyaatti kan haasa'uu dandeenyu qorannoo garaagaraa hedduu keessa darbanii bifa gaayidlaayiniitiin yookaan immoo bifa kitaabaatiin ba'anii nam tokko fayyaa isaa eeggachuudhaaf kana gochuu qaba jedhamee itti rikoomendi ta'uudha. Haga yoonaatti gaa sana keessa galee namni tokko fayyaa isaa eeguuf qofa